Ani arraamboodha dhaggeeffadhu yoo arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin karaa jaarsa jaartummaan deemuu baattee arsii jinnii jette jaartiitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan. Bakka hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti. Maarri naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni wallaggaami ragaa naaf baati. Ani yeroo baay'ee ni lolan hojii waliin nu fideemi nama arsiitii fi nama kaan adda. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baleewwan kiyya mucayyoon gartee mana dhuftee daaba yookaan gartee warqee naafiidhaa jalaa fuutee namoonni hedduun gartee maqaa nu balleessiteetan hattuun ganda kamuun qabdu sii galee osoo mucayyoon fakkeenyaaf ani Kadiir nama jalaa fuudhe Kadiir dhalataa Harargeedhaa aanaa Dedder magaalaa akkanaa jettaniiti maqaa kaaftan. Kanaaf warroonni asumaan gartee qoosaa jirtanillee rabbi sodaadhaa waan kana gartee birrii 100 Itoophiyaatiin binne. Sini galee inshallah yoo rabbii keenyaan taate warroota nutti qoosaa jirtan biiznillaahi ta'ala rabbiin ni danda'a wallahi wanna ati osoo hirriiba jirtu osoo of dhagayaa jirtu dalagatte hunda rabbi si jalaa balleessee nutti haa dhageessisu inshallah. Ammaan tana wanni isinii himuu barbaanne obboleewwan kiyya mucayyoon gartee waan nu jalaa fuute tuni godina Arsii bahaa Baale Gasgarii Balee Gasgarii walitti dhiyaata. Me koy nama isii beekullee gartee haga ammatti nama 2-3 argadde isaan hundinuu gartee akka wanna kana waliin dhaabbatan na godhan ammoo waan biraatii miti. Waalaikum salaam hundi keessaniitu warroonni gartee waa isin jalaa badee beektanii fi yoo nama jalaa badee akkam akka nama ta'u miirri kamii kana madhagee beekaa jirtan warra nu gaddaa jirtan ammoo galatooma ulfaadha jazaakumullahu khairan. Baleewwan kiyya ani ammoo dhageeffadha mucayyoon Arsii yookaan Baalee taatee fi mikaniin fuudhe intala Oromooti Kadiir sii galee niin rakkadhe kuno madamiti yoli rakkadeetiin Dubai irraa na fuute amma durallee argiteertan video 100 ilaale video page kiyyarra gallakkise mucayyoo sanis ijoolluma Arsiiti ijoollee Arsii lixaati mucoon video raabisan mucayyoo san ijoollee Arsii lixaati moo ijoollee Arsii baati na fakkaate mucayyoo sanis akkuma san haga warri isaanii adaabba Arsii lixaati adaabba irraa haga warri isaanii dhufutti of bira fidee mana kiyya guyyaa lama teesse warri dhufee fuudhe osoo umaana jalaan fuudhin kuttee jechuudha. Tuni mucayyoon abaaramtuun ammoo birrii takkan qabdu harka maatittiin galuu Kadiir dallaala naalaali jette hoggumee qoobsaa ammaddin obsaa teeknoorra na dawwalchiifte osoo biyyattiin dhufin maatii kiyyan laalu jettee wallaahi billaahi eerpoortii irraa hin fuudhe dhaqee ani koo ilmaan Oromoo karakkatan hundi eerpoortii irraa fuudhaa ture malee dhiiraa fi dhala. Mucayyoo tana ragaadha waliin dhufan laal ila argaa laal mucayyoon tun ijoollee Wallaggaati. Shiitallee mucayyoo kana eelaa fuutee deemte isinii galee qamisii isiin qabdu mucayyoo tana eelaallee fuute tanatti dawwalte akkaan isaan fuudhu kana goote mucayyoo tana isinii galee mucayyoon tun ijoollee Wallaggaati isinii galee ammaan tana wallaahi summa wallaahi mucayyoo san akka fuute wanni ragaan akka nu mucayyoo tanatti dallannuuf akka nu mucayyoo tanaan hattuu jennuuf waamee gootee turte jechuudha. Garuu boodarra hattummaan isii itti beeksisee maatillee qaanfatanii saalfatanii bilbila nu jalaa kaasuu didan jechaadha. Mee mucayyoo waliin dhufte tanarraa Dubaay irraa waliin dhufanii mee mucayyoon tun gartee haa dubbattu. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo nagaa keessanii Arsii baa maqaan ishee Sufiyaa jedhamu kun gaafa sana xiyyaara keessatti bu'aa deemti haadhan qabu jette garaa laafeetiin Kadiriitti bilbilee kottu nu fuudhiin jedhe ofittiin qabiyan himimmaan ishee laalee jechuudha. Inna gaafa dhuftu isaan ofitti nu qabani Oromummaa jecha jechuudha. Kaleessa ganama jalqaba qamisii kiyyatu bade. Qamisii kiyya bade naafi jennaan qoosaamatti qabdee dhiiste. Amma warqii takka turree shaaworii galtee gaafa warqii dirachuudha kaatu warqiin ishee badeeti jira. Dhufni Adaamaa galleeti jira kottaa nuun jetteeti badde amma. Erga kaleessa silkii cufataniitu nu azabaa jiru jechuudha. Anallee gidduutti na azabdeen talli jechuudha. Inna kanaaf iyyuu maqaan ishee Sufiyaadha Arsii baha Balee jedhamti. Balee miti? Iseen Balee miti obboleewwan keenya nutti taphatte malee mucayyoon Balee miti. Namni amma isii beeku nutti dhufte poolisitti yoo himne mee hiikoo eessatti himna kunoo asillee Adaamallee dhufnee nu didde maqaan ishee Sofiyaa jedhamti. Naafiin akkaataa itti bade obboleewwan kiyya akkamiin bade warri jettan naafiin
ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran Arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni wallaggaami ragaanaaf baati. Ani yeroo baay'ee ni lolan gandummaa dhiisi arsummaa dhiisi woo feete Arsiin gaggara haa galtu maaltu nu dakala nuti maal nu dakala nuti obboleesso gaggara haa galtu maal nu dakala nuti hojii waliin nu fideemi nama Arsiitii fi nama kaan addallaaliniin jedhan of fuutee mana kaan keessa galchitee sanduuqa keessa galchitee fuutee akkana obboleettii isheetti kuno qaama dhiqadheete siinii bunaa keessa keessee biraa shawaarii seente hanganatti jechuudha isiin achuma jira seete nan deema daamaan deemu maatii kiyya bira jettee fuutee qaalitti geessinee qacelchine jechaadha sii galee dhaggeeffadhaa obboleewwan kiyya kuni hattummaadha madaamiin isheelleen hattummaan ofirraa riite sii galee wallaahi madaamiin isheellee hattummaa ofirraa riite maatii isheetiin waliin taatu maatii kiyya biratti hin galu asiin dallaala naasoo qinaan jette bilbilli isaanii cufatanii amma sii galee bilbilli isii kunoo cufatanii jiran amma adaamaan waamanii bilbila cufatanii osoo misaa laaqana nyaatiin kunoo adaamaa jira dhufnee jira keenya akkana nu goote jechuudha arraaf ammoo barnoota arraaf barnoota inshallah rakkoon qabu kuni barnoota naafiifillee barnoota ta'a ani arraan booda dhaggeeffadhu yoo Arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin karas jaarsa jaartummaan deemuu baatte Arsii jinnii jette jaartitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan bakka hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti maarreettee darsa keessa gannuu guurtu. Kanaaf nuuf iyyaafadhaa jedhiin. Kanaaf obboleewwan kiyya namoonni beektan namoonni mucayyoo tana beektan kun amma adaamaan waamanii bilbila nu jalaa kaasuu didan. Bilbilli duraanuu isiin nutti gartee nu bira dhuftee maatii ittiin dubbifte bilbila lama qofa tokko kakaadhi maasiiti. Sii galee? Tokko kakaadhi maasiiti. Lammaffaa irratti ka obboleettii isheeti. Obboleettiin ishee guyyuma kaleessuma na biraa deemtee kaleessuma Saawudii deemte naan jette subhaanallah. Mee namni goflaa qabaa ka Saawudii guyyaa tokko deemu. Lammaffaa amma ganama kana hirribaa kaanii kootaa isin jalaan cufannu naan jedhan jechuudha. Mee dhageessanii? Dhageessanii? Ammaan tana ammoo gaafaas dhuma bilbila nu jalaa kaasuu didde. Subhaanallah. Innaan illaahi. Garuu ammoo ilmi namaa dhaggeeffadhu. An kanaanis jedhee sii galee an kanaanis jedhee nama gargaaruu hin dhiisu. Waan fedhee taa malee. Oromoon Harargee qofaami Arsii qofaami Oromoon miliyoona 60 yookaan Jimma qofaami yookaan Wallagga qofaami. Ilmaan Oromoo hangaan danda'u niin gargaara. Haa ta'u ammoo dhaggeeffadhaa warroonni maaf mana kee ofitti fiddeettan mana kiyya oon ofitti finne intala Oromooti. Manni kiyya maali namni abbaan qabeenyaa ka viillaa keessa galuu saba ofirraa kophaa kaayyata. Sii galee? Kan jechuudha. Kanaaf warroonni gartee maqaa nu nyaatteettan ka isii jalaa bade garaa isin hin nyaanne. Hay namni tokko gaafa bade mucayyoo akkanaa dhalootuu iddoo akkanaa nu barbaada jechuun nama hin beekne nama maqaa nama balleessuudha. Hay mee akkam jechuudha. Mucayyoon tuni maqaa nutti jijjiirratti tokkoffaa. Laal dhageessanii? Tokkoffaa maqaa nu jijjiirratti ka maqaan isii Safiyyaa Soofiyaa nuun jette. Kagandi isi aanaa seeru aanaa balee nuun jetti Arsii bahaa aanaa balee dhugaadha balee ni jirti baali osoo hin taane baleedha. Nagaa kunoo ishi irraa kafalaamee warri maqaa keessan jaalattan san ijoolleen Arsii ila maqaa jaalattaniimi ila irraa kafalaaree kunoo hattuu teessan irraa kafalaa. Hay hattuu teessan irraa kafalaa ijoolleen Arsii. Hay maqaa nu nyaatte jetta maqaa rabbi si haa nyaatu maqaa maal si nyaata. Hay hattuu kami barbaanno qoy feetu toorraa haajii haa taatu. Feetu Harargee haa taatu osoo mucayyoo Wallaggaatu fuutes mucayyoo dhalattu Wallaggaa aanaa akkanaa jedheen barbaada. Saniin ala akkaataan itti barbaadu hin jiru jechaadha. Qamisii uffattu hin qabne kadiriitu birrii 1,000 kenneef. Wallaahi birrii 1,000 kenneefiitiin ka isiin irraa akkana nama bira na salphifte kana soddaa jetti sodaa rabbi sitti haa buusu jetti. Sodaa rabbi. Hattuu leebaa. Leebaan tuni soddaa naan jetti sodaa rabbi sitti haa buusu jazbaa haadha rawtan. Namni qarshi 1,000 kenneefi wallaahi akka obboleettitti isin gaafadhu kunoo maatiin kee dhufee si haa fudhatu jeeni akka obboleessitti ilaalee birrii 1,000 harkatti kenneef namni kanaa jira taaskiin koobar yoo qabattees fuutee bakka inni barbaadee si buusee si biraa lixaabar ammana kiyya si fideetiin xurii kee sirraa dhiisisee si galee qarshi 1,000 harkatti ta'isaaba malee si kennee taaskiitii yoo soo sin gaafatin qaallitti irra si kaa'ee si galee qarshii takkanaan kan hin obboleewwan kiyya isinii galee